Wixata darbe ji'a Febraarii guyyaa tokko akka lakkoofsa faranjiitti 2022 mucaan umriin isaa waggaa 5 ta'e Rayyaan kan jedhamu eela gadi fageenyi isaa meetira 30 keessatti biyya Moroo keessatti keessa bu'ee jira. Maatiin isaas mucaa kana erga dhabanii booda qaama mootummaa dhimma kun irratti beeksisanii jiru. Qaamni mootummaa maatiin isaa biraan gaanis mucaan kun eela kana keessa bu'ee akka jiru hubachuuf jecha kaameraa eela kanatti gad argani. Erga kaameraa eela kanatti gad arganii mucaan gadi fageenya meetira 30 irratti arraa'ee akka jiru dubbatu. Namni tokkollee gadi fageenya kan bira gahuu hin dandeenye. Eelli kun akkaan dhiphoo waan ta'eef itti gadi kalaa'uu dadhaban. Namni yeroo jalqabaatiif eela kanatti bu'ee gadi fageenya meetira 7 meetira dadhabee jira. Innis erga akkaan mokkoree booda meetira 24 irratti arraafuu dubbata. Haa ta'u garuu gad lallabee sagaleen isaa mucaa bira gahe mucaanis akka ol deebiseef dubbatu. Rayyaan eela inni keessa bu'ee baasuuf waan guddaaf dalagame. Uummanni magaalaas tokko osoo hin hafin naannoo sanitti walitti qabamee booddeen dubbii kanaa maal akka ta'u eegaa turani. Warri dalagaa jirus erga ifaajee guddaa fi aarsaa guddaa kaffalanii wayita lubbuu isaa bira gahan lubbuun keessaa baatee jirti. Rayyaan guyyaa 5 erga eela keessatti dabarsee booda reeffi isaa achi keessaa bahee jira. Haa ta'u garuu yeroo bira gahanitti lubbuu isaa baraaruu hin dandeenye. Maatii isaatii fi uummata addunyaa hundaaf jajjabina hawwina. Haa ta'u garuu Rayyaan ijoollee qacalee lafaa ol deemaa jirtu takkaa fiigee osoo hin quufin taphatee osoo hin quufin lubbuun isaa addunyaa irraa tarte jirti. Lubbuun nama kamiituu gaafa du'uutti gahe hanga fedhes osoo ilmi namaa isa gargaaruu mokkoree garuu gargaaruu hin danda'u. Duuti gaafa nama maraa dhufte hayyama tokko malee lafarraa isa fuuti. Xiqqaa hin filattu guddaas hin sodaattu. Kanaafuu du'aaf qophaa'uun dirqama